Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatti fi kan jaalalaa isin haa ga'u hin jenne ta'an suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatinaa kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo deemu oduun jalqaba. Itoophiyaatti saamichi hamaan raawwatamuun beekamee jira. Itoophiyaatti aangaa'onni ol aanoo fi aartistoonni beekamoon birrii biiliyoona 98 saamuu isaanii Ooditiin mirkanaa'ee jedhamee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaan dhiibbaa walabummaa pireesii irratti taasisaa jirtuun akka addunyaatti sadarkaan isii gadi bu'ee jedhamee jira. Itoophiyaan sababa walitti bu'iinsa fi tarkaanfii miidiyaalee walabaa irratti fudhatteen bara 2026 keessa sadarkaa 148ffatti gadi buute jedhamee jira. Oduun itti aanu loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola gurguddaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola gurguddaa zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa loltoota mootummaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiise jedhee jira. Loltoota mootummaa hedduus booji'ee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa isiniin kenna. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus odeeffannoo qabannee jirra isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Aangaa'onni ol aanoo mootummaatii fi aartistoonni qabeenya biyyattii biiliyoona hedduun lakkaa'amu saaman jedhamee jira. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana seektara hunda keessatti saamichi hammaatee jira. Hundumtuu humna qabuun aangoo qabutti gargaaramee qabeenya mootummaatii fi kan uummatallee saamuun cimeetti fufee jira. Bulchiinsi biyyattiis bulchiinsa hayyama saamichaa diriirsuun qabeenya biyyattii abbammaan arge aangoo isaatitti gargaaramee humna ofiititti fayyadamee saamicha kan hayyamu fakkaata jechuudhaan hedduun qeeqanii jiru. Gabaabumatti Itoophiyaa keessatti aangaa'onni ol aanoo mootummaatii fi akkasumas aartistoonni bebbeekamoon birrii biiliyoona 98 saamuu isaanii qorannoon ooditii akka mirkaneesse poolisiin federaalaa beeksisee jira. Kun immoo abbammaan arge humna isaatii fi aangootti gargaarame carraa argametti fayyadame qabeenya biyyattii akka itti saamaa jiru kan agarsiisudha. Walumaa galatti bara baajata 2018 baatilee 9 dabran keessatti diinagdee biyyattii irratti saamichi hamaan raawwatame jedhamee jira. Haaluma kanaan aangaa'onni mootummaa ol aanoo fi akkasumas aartistoonni bebbeekamoon birrii biiliyoona 78 fi doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 34 saamuu isaanii qorannoo ooditiin mirkanaa'e jechuudhaan poolisiin federaalaa beeksisee jira. Poolisiin federaalaa kana kan beeksise raawwii hojii karoora baatii 9 mana marii bakka bu'oota uummataatii fi guyyoota 4 dura yeroo dhiyeessetti saamichi hangana ga'u raawwatamuun biyyattiin seeraan bulaa jirti moo seera malee waan jedhu gaafii itti ta'ee jira jechuudha qaamonni tokko tokko dubbatanii jiru. Oduun itti aanu Itoophiyaan mirga walabummaa pireesii kabajuu dhabuun dhiibbaa walabummaa pireesii irratti raawwatuun sadarkaan isii gadi bu'uun himamee jira. Itoophiyaan sababa walitti bu'iinsa fi tarkaanfiiwwan miidiyaalee walabaa irratti fudhatteen bara 2026 keessa sadarkaan isii 148tti gadi bu'ee jedhamee jira. Guutuun oduu kanaa kunooti. Dhaabbanni gabaastota daangaa maleeyyii RSF Impaayera Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsaa fi tarkaanfii miidiyaalee walabaa irratti fudhateen bara 2026 keessa sadarkaa 148ffatti gadi buutetti jechuun ibse. Miidiyaan walabaa Impaayeratti keessaa kufuun madaalli walabummaa pireesii addunyaa dhaabbata gabaastota daangaa maleeyyii yookaan RSF kan bara 2026 irratti sadarkaa 148ffatti gadi bu'ee jira. Kunis rakkoo hojii gaazexeessummaa walabaa irratti mudachaa jiru kan hammate ta'uu dhaabbatichi ibseera. Gabaasa isaa waggaa 25ffaa kanaan RSF haala miidiyaa Impaayera Itoophiyaan baay'ee addeessaa jechuun kan ibse yoo ta'u, kunis walitti bu'iinsa haaraa uumamee fi dhiibbaa ogeeyyii miidiyaa irratti dabalaa dhufeen kan dhufe ta'us himeera. Akka gabaasa guyyaa bilisummaa pireesii addunyaa caamsa 3 dura baheen kabtiin Impaayera Itoophiyaa waggaa darbee 36.92 ture irraa gara 34.66 gadi bu'eera. Kunis sababa waraana Oromiyaa naannolee Amaaraa fi Tigraay keessatti godhamaa tureen hanga hammaatti gaazexeessitoota baay'inni isaanii 200 ol ta'an ajjeefamuu, hidhamuu,
doorsifamuu fi biyyarra ari'amuu akka ta'es eeramee jira. Gabaasichi akka ibsetti Impaayerettiin waraana sabaa fi walitti bu'iinsa bal'aan goolamarra jirti jedhe. Kunis tarkaanfii kanaan dura bilisummaa miidiyaatiif turan daraan duubatti deebiseera. Waliigaltee nagaa sadaasa 2022 Piitooriyaatti godhame yeroo waraana naannoo Tigraay dhaabsisus waraanni naannoo Amaaraatti dhalachuun isaa kan Oromiyaa keessaa itti fufee jiraachuun sodaa isaaniitti deebi'uu himee jira. Mallattoon rakkoo kanaa inni guddaan sadarkaa nageenya Impaayerettii yoo ta'u biyyoota 180 keessaa sadarkaa 167tti gadi bu'uun ogeeyyii gidduutti sodaan baay'ee bal'achuu isaa RSF ibseera. Sababa gabaasichi dhiyeessuun abbootiin taayitaa odeeffannoo to'achuu fi waan isaan barbaadan qofa akka dubbatamu gochuuf dursa kennaa jiru. Gadi bu'iinsi Itoophiyaa kun haala naannoo gaanfa Afrikaa waliinis wal fakkaata. Gaanfa Afrikaa keessatti bilisummaan pireesii dhiibbaa cimaa jala jira. Hunda caalaatti biyyi Eertiraa addunyaa irraa sadarkaadhuma yookaan 180 irratti kan argamtu yoo ta'u addunyaa irrattis biyyoota 180 keessaa dhibbaa qabxiin isaanii gadi bu'ee jira. Impaayerettii keessattis madaaliin siyaasaa sadarkaa 139 irraa gara 150ffaatti madaaliin hawaasummaas akkasuma sadarkaa 150ffaatti gadi bu'eera. Kunis seera dhiphaa fi haala dinagdee gaazexeessummaaf of danda'e hin deeggarre agarsiisa. Gabaasni kun kan ifoomee ibsa gamtaa biyyoonni 41 ji'a bitootessa keessa dhiphachuu iddoo siivikii fi bilisummaa pireesii biyyattii irratti yaaddoo qaban ibsan hordofeeti. Biyyoonni kun mana maree mirgoota namummaa UN irratti akka dubbatanitti dhiibamuun mirgoota bu'uuraa kun filannoo biyyaalessaa waxabajjii dhufu gaggeeffamu irratti gufuu uumuu danda'a. Ayyaanni guyyaa walabummaa pireesii addunyaa baranaa mata duree nageenya fuulduraa ijaaruu jedhuun kabajama. Akka gabaasa UNESCO 2022 haga 2025tti agarsiisutti bilisummaan pireesii bara 2012 as haala kanaan gadi bu'ee hin beeku. Sochiin odeeffannoo micciiruu fi dhiibbaan dinagdee miidiyaalee of danda'an irratti qaban rakkoo guddaa ta'eera. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti lola guddaa gaggeesse jedhee jira. Lola guddaa loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun akkasumas loltoota mootummaa hedduu booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo gurguddaa irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan kibba Oromiyaatti fi lixa Oromiyaatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti loltoota mootummaa hedduus booji'uu beeksisee jira. Hedduus addunyaa kanarraa godaansisuu fi hedduu madeessuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan har'a barraaqan waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa aanaa Saasiggaatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola cimaa gaggeesse irrattis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Waboon aanaa Saasiggaa keessatti mooraa waraana faashistii PP irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa har'a caamsaa 2026 ganama barii barraaqaan godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasiggaa bulchiinsa magaalaa Jimaataatti cabsee seenuun mooraa waraana biltsiginnaa irratti tarkaanfii rifaasisaa fudhateen tiksitoota Impaayeraa guutummaan guutuutti magaalicha keessaa buqqisuun injifannoo boonsaa gonfatee jira. Tarkaanfii akka bakakkaa kanaanis waboon humna diinaa irraa du'aa fi madoon adabuun torba immoo fayyaatti harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 20, meeshaa boodatti afaa tokko, boombii harkaa tokko, rasaasa piikemmii 1000 olii fi qophii waraanaa hedduu dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo taasiseera. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatu beeksisee jira. Lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti kan qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiisuun loltoota hedduu booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuun isaa kunooti. Bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfii cimaa fudhateen waraana PP du'aa fi madoon adabuu fi loltoota biltsiginnaa 15 booji'e. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa keessa socho'u tarkaanfii gurguddoo waraana Abiyyi Ahmed irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii tiksitoota Impaayera Itoophiyaa irratti fudhate kanaan du'aa fi madoon adabuun alatti loltoota diinaa 15 ari'ee harkaan qabee jira. Haleellaa ilaalessaa kaleessa ganama caamsaa 3 bara 2026 guyyaa keessaa toora sa'aatii 8 walakkaa irraa kaasee korommiiwwan woboo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Abbaayyaa bulchiinsa magaalaa Biyyoo keessatti mooraa tiksitootaa fi leellistoota
Impaayera Itoophiyaa irratti fudhate. Kanaanis loltoota PP 37 battalatti yommuu irraa ajjeesuu hedduu madoo dandammii hin qabneen adabee injifannoo fira gammachiisee fi diina gadoochisee argamsiiseera. Lola kanaanis gama meeshaatiin meeshaa garee bireenii tokko AKM 14 Dogdoqqee 3 boombii F1 15 fi qophii waraanaa garaa garaa hedduu irraa eeguun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoo oolchee jira. Gareen faashistii PP karaa hooggana waraana isaa itti aanaa Iizii Kibbaa duraanii Meejar Jeneraal Adimaasuu Alamuu woo godinicha keessaa baatii lamatti finna jechuun aadatus erga inni dubbatee waggaa tokko kana gidduutti woboon daran jabaachuun duula ijibbaataa isaan taasisan irra darbee tarkaanfii fudhachuun humna diinaa booji'uu hojii ala gochuu qabeenya dhuunfachuu fi mooraa diinaa buqqisaa jiraachuun ni beekama. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti loltoota mootummaa miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Meeshaan hiikkadhe jedhe kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u BKM dabalatee meeshaalee biroo hedduus hiikkatee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Gama biraatiin achuma giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse jedhe akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoon Aanaa Boosat keessatti tiksoota murna nam-tokkee du'aa fi madoon adabe. Reefii gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon zoonii Arsadee godina Bahaa Shaggar Aanaa Boosat ganda Boosee dachee bakka addaa buufata lammaffaa jedhamutti har'a caamsaa 2026 ganama sa'aatii tokko irratti tiksoota barcuma Abiyyi Ahmad irratti tarkaanfii fudhateen du'aa fi madoon adabee qawwee fi hidhannoo irraa hiikateera. Hidhattoonni PP tarkaanfiin irratti fudhatame kunniin yeroo dheeraaf buufata Abirrawaash kan lafa ilmaan Oromoo ganda Nuuraa Eeraa keessa jiraatan lafa isaanii saamanii bishaan jallisiif illee ol dhorkachuun namoota nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu loojistikii isaaniitii ittiin jechuun maqaa isaanii hin qabne irra tuulanii bitamtoonnii fi ergamtoonni kanneen akka Rashaad Haajii Aliyyi Jamaaloo fi fakkaatonni isaanii badii tokko malee namoota hojii qonnaa isaanii irratti bobba'an dararaa turaniiru. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoon farra uummataa irratti fudhate kanaanis hidhattoota PP irraa battalatti 2 ajjeese 2 immoo madoo ulfaataa ta'een adabeera. Gama meeshaatiin qawwee Akaamaa 2 hidhannoo tokkoo fi qophiilee waraanaa biroos irraa dhuunfachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.